dubartirraa gosti 14 ilaa boodaatti fuudhuun hin taatu gonkumaa fuudhuun hin taatu yeroo tana sanii kan qabnetti jechuu zalaalamitti. sab'un yuhramna binnasab wa sab'un bisabab 14 namni fuudhuun hin taane 14 ka fuudhinsi sunu ka yeroon dangeeffame osoo hin ta'in ka ilaa abaditti fuudhuun hin taane jechuu zalaalamittu. 14 kana keessaa 7 sababa dhalootaatiin 7 immoo sababa biroo qabdi. 7 dhalootaani firummaadhaa fi foonummaadhaaf fuudhuun hin taane 7 immoo sababa biroo kamataa isii danda'e qabdi fuudhuun hin ta'u sunis ilaa abaditti hunda bal'ifne laalaa jirra. ويقصد بالتعبيد عدم جواز نكاحنا أبدا تأبدت فودون تانيج مهما كانت الأحوال أكما فيته هاتو قنكما فودون نكاح رتلون هنتويج. ولهذه الحرمة 3 أسباب حرامنا تناف سببا سده تجرى سببا سده ورقود أفنان أمتا مجنة كان يجو القرابة فرما فونما دلوت المساهرة صدوما سببا لما يسارة الرضاع هرم هدو فرما هرما سدين كاناتو حرامنا إلا بودات تغرتي يرون هنداقي فمن تنا ta ummata dubartirra nam gosa 14 tana wanni fide sababa sadeen kana jechu yaa firummaa dhaloota takka yaa soddummaa lama intala isaanitti firaa isaanitti dhihaattu fuudhee jechu sababa soddummaati yaa harma wajji hodhanii firummaa harmaa jechu gosa kana sadeen sababaan isaa hundeen isaa. المحرمات بالقرابة firummaadhaan warri haraam godhame sababa firaatiin fuudhuun isaanii haraam dhoowwaa tahe eenyu fa'a al-ummu haadha tokkoffaa sirraa kana namtichi haadha isaa fuudhuun waan maluu miti maaltu dhoowwe sababaan jennaan firummaadha isiitu isa dayee haadha isaati foonummaadha firummaadha al-ummu haadha wa ummul ummi haadhaati namtichi haadha isaa fuudhuun haraam maaltu dhoowwe firummaadha. wa ummul abi haadha abbaati namtichi haadha abbaa isaa akkoo isaa jechuuta gara abbaadhaa fuudhuun haraami maaltu dhoowwe foonummaadha firummaadha. ويعبر عنهن بأصول الإنسان جري كن سدين أكما تقوت العالم هذا إسا هذا إسا هذا أبا إسا إسان كمال جتشو رمضيتم كيسا سينني دمي هند إسا أصول الإنسان هند إسا جتشو أكونتي تغم هذا تغم أبادا هاتي هندي بكت الرامة غرتي هندي نمتشا جامان لما إسان البنت انت ليسا abbaan intala isaa fuudhuun haraam maaltu dhoowwe rahimummaadha foon isaatti wabintul binti intala taakaakiyyee ta'uuf maaltu dhoowwe firummaadha fuudhuun hin ta'u wabintul ibni intala ilmaa tunis tamakaakiyyee ta'uuf intala isaa intala ilma isaa fuudhuun haraami maaltu dhoowwe rahimummaadha foonummaadha dhaloota ويعبر عنهن بفروع الإنسان دمي إساتي جامان جركم انتلت إسا دمي إساتي انتلت إسا دمي إساتي انتلت إلما إسا دمي إساتي هاتي إسا هندي إساتي هاتي هذا إسا هندي إساتي هاتي أبا إسا هندي إساتي كن هندنو إسارت حرام كن هندنو فون إساتي كن هندنو فر إساتي سببين حرامين نادا فون تقوته فرته اللوتته رحمته صدركا سديسات الأخت وبليتي إسا فورون نمتش حرام الشقيقة أبوليتي هذا أبان توكو تيرو أبوليتي تيرو فودون حرام أو لأبن أبوليتي هاتي أددة تأبا قفاني انتلا آيديان إساديس فودون حرام أبوليتي أو لأمين تهاد أقفان تاتي تأبان أددة انتلا هاتي إساديس أبوليتي كما هذا فودون حرام أبوليتي فودون حرامي أبوليتي سنو قصة سديتي جرتي شقيقة تهاد أبان تكا يواو تيرو تا أبوليتي أبا قفاني obboleetti haadha qofaani kan hundaa fuudhuun haraam maaltu dhoowwe firummaadha rahimummaadha foon kun yoo maal jaama furu'ul abawayn damee isa cinaa jirtu jaama damee abbaa isaa obboleettiin damee abbaa isaatti
damee abbaa isaatti. Damee isa cinaa jirtu ilmaan isaa damee isa irraa mayre haadha abbaan haati isaa akkoon isaa hundee isaa ta'e inni irraa mayre obboleettiin isaa obboleettiin gama haadha gama abbaa gama haadha abbaa lameeniin immoo damee abbaa isaa ta'e isa cinaa magartee yamtii jechuudha. Kun hundinuu fuudhuun haraam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينين في الإسلام بنت الأخ الشقيق صدركا أفريسا رت انت لا أبوليسكي كشقيق كوجد لته أبوليسكي تروكي انت ليسا فورون سرت ترام تاديرا تاتوف obboleessa kee ka abbaa qofaanii intala isaa fuudhuun sirratti haraam. Obboleessa kee ka haadha qofaanii intala isaa fuudhuun sirratti haraam. Hunda isaan sadeeniifu adeera taataa jechuuti. Li'annahu abboonni isaanii obboleeyyan keeti. Kun akkas.